Two, three, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ama kutapa jana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Akana to jana yetu. Bilsigina bojotu jure. Bilsigina takatakan finaftanya Allah kan jagal tunda takatakan guruf dia. Pas wan berat dalagu tinjur. Sanifu bakajir tamara hundi gaisan kasibila kabdan sibilan. Kakawe kabdan kawen. Kamesha orana kabdan mesha orana tin. Kadan deiti masyarakat gara-gara kabdan hundi gaisan wan dan deisani waljina dapada amara Allah kaisan jur. Ibiddan mancaan gajaran wan dan deisan undan. Kira kaisa basa ilman isuma taanu fundau kaban naftanya hati tenya turun dau marmar rajra wanni nu fitata na bekada sanifu naftanyan demokrasi mbeitu sore jarra bagada tu nu rame jira naftanyan gongu mau mbeitu wal kitumma mbeitu demokrasi naftanya rafi ilma mililik abiot kasaini rade katina dage sani down abi yakana down akasi isanif dalam jiranya tu wan dandenya undan dandenye wal kakhasne keesaf ala tokkotane qeerroon keessa jirtu hedduu nama boonsitanii keessattuu guyyaa irraa waajjiraalee mootummaa hundi barbadaa'ee jira hedduu nama boonsitanii itti jabaadhaa galatoomaan isin jaa warreen alaatis akkasumatti yaada keessanii fi hayyoota keenya dhageeffannee wal jala deemnee karaa dippiloomaasiitti waan danda'amu waan goruu qabamu waan hayyoonni keenya godhaajee jala deemnee dalaguu qabna qeerroo biyyaa sanis jajjabeessuu qabna akka naannoo itti dhiyaatu namu akka naannoo beekuun
nama keessaa nama qaroo qeeroodhaan deemu yaada bareedaa kannaa fi tarsimoo akka Jawaar duraan tarsimoo kannaa ture sanitti tarsimoo kannaa fi uummata keenya gara qabsoo dimokiraasiitti jechuun karaa qabsoo bilisummaatti achisi tarkaanfachiisuuf yeroon ammaa ittiin jabaadhaan isin jaa yeroo qoosanii miti jajjabaannee wal cinaa haa dhaabbannu. Afaan qofaan daa'uun abii jennee tattaa'uun nu barbaachisu. Lagannaan gabaatis dhumtee jirti. Kana booda lagannaa gabaatis isaantu Jawaar Mahammad mana dukkanaa mana dachii jalaa haalaan qabbanaa'utti eega hidhame booda sunis fashalee jira. Amma wanni jiru bakka jirtanii namuu keessaa alaa akkuma qeeroo warri biyya keessaa hojjechaa jirutti warri alaatis hojjechuu qaba. Namni waa dubbachuu danda'u waa hubachuu danda'u hundinuu gabbaatanii tarsimoo ittiin biyyattii silaa bilisoomuu qabdu lafa kaa'uu qabdan. Tarsimoo biyyattii sana ittiin cabtu lafa kaa'uu qabdan. Wali dhaamsa kiyyaa akka yaada kiyyaatti akkasuma fakkaata. Garuu akka yaada keessanis gara sooshaal miidiyaatiin gara miidiyaatiin bilbilaan waan dandeessanii yeroo amma yeroo teknooloojiiti waan dandeessan hundaan bira dhaabbattanii qeeroo teenyessan jajjabeessuu qabdan. Qeeroon humna tokkummaan humna bira dhaabbachuu qabdan. Har'a waliin bira dhaabbachuu qabna. Yoo har'a bira dhaabbanne booda siidaa Minilik akka Hacaaluuttuma nu ajjeesaniituma siidaa nu dhaaban jechuudha. Siidaa sobaa deengaddaa Hacaaluu fi ajjeesaniiti matuma isaaniitii fi ajjeesanii imimmaan naachaa garaa keessa hin jirre booyaa oolan. Guyyaa guutuu booyaa oolan. Waan silaa garaa keessa nama garaan boo'uu fi namni garaan hin boonye ni beekama. Namni baaxilii boo'u tokko imimmaan hin fixatu. Maaliif waan biraa yaadachaa waan boo'uuf jecha ka garaan boo'u immoo garaatti gabboo yaa beeka. Nuti boo'ichi nuuf ga'a kana booda boo'uu hin qabnu. Boo'ichi nurraa dhaabbachuu qaba. Oromoon kana booda boo'ichi nuuf ga'uu qaba. Gowwoomuus hin qabnu kana abiyootii miti abbaan fedhee dhufee kana manguddoo moonni inni ergatu moonni feetee booda nu deebisu. Manguddoon tagartee barcaa inni itti kannee qarshii 100 kuma takkatti kennee deema uummata sanarraa lafa qabaa jiruun sun namni irraa dhaga'uun jiru Oromoon tana bira kutee jira. Qeeroon akkuma hojii isaanii itti fufee jiranii manguddoo isaan bira dhuftellee bilisiginaa wajjin kaartaa irraa dhiguu qaba lafa irraa dhiguu qaba. Oromiyaaf hin taatu manguddoon akkasii ta'u uummata Oromoo dura yeroo ammaa dhaabbate. Saniifuu dhaamsi kiyya kanaa galatoomaan isin jaha wannin sochii godhuufis yoo jabaatte bilisiginaa magaalaa tana keessaas guutuudha. Bilisiginnaas gartee lafarraa dhabamsiisuuf qophiirra jira. Akka mataa kiyyaatti jechuudha. Isinis bakka jirtanii naannuma keessanirraa bilisiginnaa fi nafxanyaa waan nafxanyaa fakkaatu hundaa'u lafarraa dhabamsiisaan dhaamsa kiyyaa galatooma hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura. Injifannoon uummata Oromooti. Bilisummaarra wal agarra. Hayyee dalagaa teenyatti fufnaa sochii teenyatti itti fufnaa jechuudha. Sochiin xiyyiru tana pushaappii siitaappii Bilisiginnaa nama shan naa qajeelchaa. Nama shan mormaan irraa guura. Nama shan. Bilisiginnaa jechaan akka sochii godha waan biraatiin kun hundinuu. Tumbilisiginnaa fi siin galee bilisiginnaa fi akkana leenjuu jira. Namni bilisiginnaa quba qabdaan akka magaalaa kanaatti karaa kiyyaas ergaa mormaan irraa guura hundisi takkaanaaf tilmaamaa dhageettiin halkan morma irraa jira. Akkana dhaamsa kiyyaa galatoomaan isin jaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti galatoomaa obboleeyyan kiyyaa nagaan naaf jiraadha. Thank you.